ummanni Oromoo galanni isaa ajjeefamuu miti. Ummanni Oromoo galanni isaa biyyaa baafamuu miti. Haati Oromoo, intalli Oromoo galanni isii gudeedamuu miti. Ummanni Oromoo bishaan gaafatameetu aannan obaasaa ture. Ummanni Oromoo ofii isaatii nyaata dhiisee keessummaa isaa nyaachisaa ture. Ummanni Oromoo lafa qaburraa kuteeti isa kan taasisaa ture. Ummanni kun galanni isaa lakkistanii as jirtan kun kan isin hubachuu qabdanu arra mana keessan lakkistan malee arra qe'ee keessan baatan malee yoo rabbiin jedhe osoo hin dheeratin yeroo gabaabaa keessatti biyyattii keessan irratti dhalattanii irratti guddattanii biyya abbaa keessanii biyya akaakayyuu keessanii biyya rabbiin jannata biyya duniyaa godhe akka itti bareeche biyya keessan biyya Oromootti Oromiyaa keessatti mootummaa taatanii biyya kana isinumatu bulchaa Rabbi jedhe. Allahu Akbar. Beekaa zulmiin hin dheeratu beekaa. Zulmiin hin dheeratu beekaa. Miidhaan hin dheeratu. Zulmii Rabbi hin jaallatu. Miidhaa Rabbi hin jaallatu. Isa kan taasisaa ture. Ummanni kun galanni isaa kana ta'uu hin qabdu ture. Haa ta'u khiyaanaan warri gantuu kabaja hojii hin beekne ummata akkasii lakkifte. Ummata akkasii biyya irraa buqqaasifte. Ummata keenya rakkatanii abshira. Boorri rakkina kana keessaa baatu. Boorri rakkina kana keessaa bahuun keessa waa hin hafne. Rabbi naamiina muhajjin jira abshira. Biyyi keessan biyyi Oromoo Oromiyaan isin nama kushaniif kashaddiisaati. Afrikaa guutuu jiraachisuu dandeessi. Nuti qabeenya gahaa qabna. Nuti qabeenya gahaa qabna. Nuti qabeenya ofirra darbannee nama biraa jiraachisaa jirra. Nama biraatu dhufee nurratti dureessa ta'aa jira. Akkasuma akkasii bituu kanaaf nuuf hin dhagami hin gaddinaa rakkoo inuma jiraata. Rakkoo xiqqoo inuma jiraata hin gaddinaa uummata keenya. Haalonni keenya isin fuuldura dhaaban nutti dhaga'ama. Obbolootonni keenya nutti dhaga'ama. Baay'ee nutti dhaga'amaa jira. Nuti uummanni godina Jimmaa magaalaa Jimmaa birrii miiliyoonii koo itti lakkaa'amu walitti qabnee baankii galchinee turre. Inni nuun ga'u jenneeti birrii miiliyoonii 3 waadaa gallee minaan immoo isiniif hin deerufne. Wanti haran isin ba'aa Afrikaa gaanfa Afrikaa irratti uummanni harar uummata seena qabeessa. Ummata guddatee ofii ummata guddisaa ture. Ummata tekinooloojiidhaan barumsaan qaroominaan qabeenyaan ummata nama dura turetu ana rakkatee godaane. Ummata nama dura tureetiyyuu ana rakkatee akkam dalaqamaa jira. Nuti yeella'uu qaba malee isin yeella'uu hin qabdanu. Nuti yeella'uu qaba. Osoo isin rakkattanii ala jirtanuu mana jiraachuu keenyaan. Osoo isin waan nyaattan dhabdanu nu nyaachuu keenyaatu nu danda'uu qaba. Isintu nu jiraachisa yaa ummata keenyaa. Isintu diina nurraa eegaa ture yaa ummata keenyaa. Calanqoon ragaama asittu. Isintu diina barbadeessaa ture. Isintu diina gundoo dhaabbataa ture. Isintu wareegama guddaa kaffaltanii. Wareegama qabeenyaa kaffaltanii. Wareegama lubbuu kaffaltanii. Waa hunda kaffaltanii daangaa keenya nu eegaa turtanii. Isintu rakkate har'a yeelloo kan keenya kan ummata Oromoo biraati. Saalfachuu qabna nuti. Isinii rakkatee isinii akkasii taa'ee mana babal'aa keessa taa'utu nuti yeella'aa jira. Isin fuuldura teenya hin dubbannu. Rabbumaanu maal jenne nuti bor guyyaa qiyaamaa. Rabbumaanu maal jenne bor akhiraatti. Dhiisaa siyaasa isaarraa dhiisaa. Waan biyyi duniyaa achi jirtu dhiisaa. Rabbumaan maal jenne nuti bor guyyaa qiyaamaa. Ummata miidhame dubartoonni kun maal jenne Rabbiin biratti. Ijoollee sassaabigii maal jenne Rabbi biratti. Dubartii mormii adoolmu dubartii armii murante agarree dhufne maal jenne Rabbi biratti. Ijoollee sabiyyii gara maal balleessite maal jenne Rabbi biratti. Yaa ummata keenya warri miidiyaa isu dhageessaa jirtanu ummata Oromoo ummata miidhame arra yoo hin geenye yoom geessu. Arra yoo gargaarre yoom gargaarra. Arra yoo bira dhaabanne yoom bira dhaabanna. Ummata keenya bira haa dhaabannu. Haa gargaaru ummata keenya isinin jedha. Nuti yoo ummata Jimmaadhaa dhufnu ummata Oromoo qofa osoo hin taane ummanni saba biraan waliin jiru. Ummanni Silxeetiif ummanni biraan nu jiran maaliif nuti tokko taaneeti kan jiraataa jiru. Wal dandeenyaati kan jiraataa jiru. Waliin taaneeti kan qarshii kanas walitti qabne. Waliin taaneeti kan nu asitti dhufne. Maal agarsiisa kun nuti Oromummaa qofaa miti kan nu haasa'aa jiru. Hin miidhamne hin ajjeefamne kana caalu maal goona. Waan iyyinee kurree buufnee bakkee bullu. Hin ajjeefamne dubartii keenya nu jalaa ajjeefamte. Haadha keenya nu jalaa ajjeefamte. Boo'uu qabna hiyyuu qabna.
jennani hara irratti akkooga yoo hin eegsifne borfilfinne gaggaba yoo daariin hin jiraanne walakkaatu daarii ta'a beeka yoo daariin hin jiraanne walakkaatu daarii ta'a yoo asitti ummata gara ofirraa hin eegne harar qabdi jedha hin ga'u finfinnee jimmana bira dhufa ofii jenneeti malee isinii jenneeti miti beeka ofii jenneetin beefe maaliif yoo arra isin akkana dhiibamtanii akkana garboonfamtanii akkana biyyaa baatanii jennaan yoo nu callifne boonis numatu biyyaa baafama boonis numatu ajjeefama boonis numatu gorra'ama kanaafu ummanni naannoodhaa dilkan kuni warrabbi isin gaafataa seenaan isin gaafataa rakkoo kana yoo har'a hin dhaabne dhaabuu hin dandeenyu rakkoo kana yoo asitti hin dhaabanne warwaa hin dhaabanneef rakkoo kana tokko taanee dhaabuu qabna biiziillaahi ta'ala hin dandeenye moo hin dandeenye hin dhaabna moo hin dhaabnu nuti beekaa yaa uummata Oromoo beekaa nuti iddee biyyattii kanaati oli qabeenyaanis ta'eenyaanis nuti biyyattii kana keessatti keessummaa miti nuti biyyattii kana keessatti abbaa biyyaati anduuni biyyattii keenyaa finfinnee ummata kanatu ummata seenaa waggaa dheeraa qabu seenaa Ameerikaatiif Awurooppaa dura seenaa gurguddaa qabu ummanni kun siina duudhame ummanni kun hin ajjeefame ummanni kun seenaa isaan dhoffaa'e malee Ameerikaanii dura biyya qabna turre beekaanu Ameerikaanii dura seera qabna turre beekaa Awurooppaa adda addaa dura seenaa qabna turre nuti seenaan keenya hin awwaalame hin hafu nutu baasa biiziillaahi kanaafi dhuma irratti dargaggoonni nu dhagaa jirtan ummanni keenya deemsa dheeraa jalqabneerra deemsa dheeraa kana galmaan ga'uu kan dandeenyu bulchiinsa keenya bulchiinsa naannoo Oromiyaa amma yoo haasofne yeelloofnaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa jenne maqaa obbo Lammaa Magarsaa yoo kaafne yeelloofnaa bulchiinsa mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa lammii kana Magarsaa jiraa jedha kaleessa Magarsuutti jira isaan waliin haa dhaabannu uummata keenya isaan waliin dhaabanna moo hin dhaabanne isaaf hooggantoota isaanii waliin jiran waliin dhaabannee karaa jari nu agarsiisaniif qajeelfama jari nuu kennaniin haa deemnu malee tokko mataa keenyaatiin yoo hin deemne jenne isinuma arganne kana ofii karaabna namni tokko maal beektu namni bilisummaa isaa hin galle namni garbatee garbummaa keessa ture garbummaa itti mi'aa beeka garbummaatu akka sukkaaraa itti mi'aa yoo bilisummaa itti agarsiisan garbummaa mala jedha karaa biraa deemu barbaada namni tokko maal jedha namni garbummaa bare bilisummaan akka roobaa samaayidhaa gadi yoo itti roobe silaa qabatee keessa deema akkanatti roobne namni garbummaa itti mi'aawu tokko jira namni isaa hin galletu jira karaa adda addaatiin deemee kaayyoo uummanni Oromoo deemaa jiru dudduubatti deebisu kan barbaadu kanaaf akka dudduubatti hin deebine tokko taanee bulchiinsa keenya hooggantoota keenya kan gaaraa kan walakkaa kan gadii waliin deemnee galmaan keenya yoo rabbi jedhe kana yoo jennu nuti nama biraa miina osoo hin taane Oromummaa irraa hin bareedu Oromummaa irraa nama miinuun jadi nu ajjeesanii nu jennee nu nama ajjeefna maal jadi biyyaa nu baasanii nu jennee nu biyyaa baafna jadi nu gudeedanii nu jennee nu gudeenna boonu seenaa keenya keessa hin jiru nyaachisuu obaasu jiraachisuu malee seenaa keenya keessa ajjeesuun kun immoo sodaa miti beeka kun jagnummaadha sodaa miti gootummaadha kun sodaa miti beeka gootummaa uummanni kun qabu arras boonis darbuu qaba isin hin jedhaa haasaa kiyyaa sumarratti dhaabbadha abshiraa yaa uummata keenya osoo qalbiin keenya na'u osoo qalbiin keenya sochoo'u ijji keenya ilmaan osoo roobsu isinirraa sagantaa fixee deemu jirra abshiraa isin hin jedhaa